sirni awwaalcha Haaji Hasan Gammadaa magaalaa Shaashamanneetti har'a raawwatamee jira. Sirna awwaalcha irratti namoonni siyaasaa qondaalonni mootummaa abbootiin amantii fi uummanni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman argamanii jiru. Muhammad Faantaallee gabaasa dabalataa qindeessee jira. Barri dhaloota isaanii 19 duwwaatti kan tilmaamamu Haaji Hasan Gammadaa aanaa Shaallaa ganda Sanbateetti dhalatan. Umrii ijoollummaa xumuratanii akkuma of baraa dhufaniin goota Oromoo dacheen sikkoo mandoo biqilchite biroo waliin wal baruun qabsootti makamuu isaaniitu himama. Haaji Hasan Gammadaa qabsoo Oromoo biyya keessa fi biyya alaatti adeemsisaa turuun isaaniis ni dubbatama. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sirnoota Itoophiyaa bulchaa turaniin falmaa kan turan yoo ta'u, miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka turan seenan isaanii ni mul'isa. Qabsaatom angafaa waraana bilisummaa Oromoo gidduudhaa akka ta'anis seenan isaanii ragaa baha. Koreem sirna awwaalchaa keessaa kan OMN dubbisem Haaji Adam Guyyeem akka jedhanitti Haaji Hasan Gammadaa nama qabsoo Oromoo keessatti dhalate, qabsoo Oromoo keessatti guddate, qabsuma keessatti boqoteedha. Isaan dhabnes seenaa bara seenaa qabu waan ta'eef hin irraanfataman. Isaan seenaa guddaa qofa dhuntaan laabireerii guddaa dhabu. Laabireerii illee nu ijaaru isaan garuu ijaaruu hin danda'amu. Uumama waan taateef uumama dhooguun hin danda'amu isaan deemanii jiru. Kanaaf laabireerii guddaa, jechoota guddaa, hayyuu guddaa, beekaa guddaa, abbaa nagaa, abbaa sabaaf sablammoota illee wal qixxeessee jiraatu nama akkanaa nama kabajaa dhabne waan ta'eef gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Goota qabsoo Oromoo fi hambaa gootota Oromoo kaleessa abbaa gootota Oromoo har'aati jechuun kan isaan ibsan Haaji Adam Guyyee lubbuun darbuu goota kanaa akka waan gaaddisni guddaan Oromoo tokko jigeettan ilaalas jedhu. Jaala qabsoo Jeneraal Waaqoo Guutuum, hiriyaa gootummaa Maammoo Muzammir, Waahilam Huseen Cirree kan ta'an Haaji Hasan Gammadaa barsiisaa tokkummaa Oromoo fi Oromummaati jedhanii jiru. Qabsoo eenyummaa fi walqixxummaa amantaa wal cinaa adeemsisuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ashaaraa mataa ofii kaa'atanii dabruu hiriyoonni isaanii namoonni itti dhiheenyan beekan himanii jiru. Sirna gabroonfataa Haayila Sillaasee loluudhaaf umrii ijoollummaatti dhombiriin kan firoonfatan gootni guddichi kun dargaggummaa isaanii lola keessatti erga dabarsanii sirna dargii simatanii innis Oromoof ta'uu dinnaan ammas gara qabsootti fuula naanneffachuu seenan jireenya isaanii ragaa baha. Miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas ammoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo hangafaa ta'uunis uummata isaanii gabrummaa jalaa baasuuf nuffii malee kan qabsaa'an Haaji Hasan bara 1983 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa baafamus ammas yeroo sadaffaaf boqonnaa qabsoo haaraa banachuun qawwee lafaa kaasanii waraana wayyaanee manatti isaan qabuuf dhaqan waliin walitti bu'uun Haaji Adam Guyyee ni yaadachiisu. Haaji Hasan Gammadaa bara 1983 miseensota waraanaa isaan qabuuf gara mana isaanii dhaqan gootummaa dinqisiisaa ta'een qolachuudhaan harkaa miliquun jireenya baqaaf saaxilamanii waggaa hedduuf qe'ee ofirraa baqatanii jiraachaa turanii jiru. Gootni guddaa fi hambaan qabsaa'ota Oromoo kun tibba dabre dhukkubsatanii hospitaala Nageellee Arsii seenanii yaalamaa erga turanii booda guyyaa kaleessaa lubbuun isaanii darbee jira. Sirni gaggeessaa reeffa isaanii istaadiyeemii magaalaa Shaashamanneetti bakka Jawaar Mohammad, hayyoonni Oromoo hedduun, abbootiin amantii, qondaalonni mootummaa, maatii fi uummanni Oromoo kumaatamaan argamanitti taasifamee jira. Sirni awwaalcha isaaniis achuma magaalaa Shaashamannee bakka awwaalcha musliimotaatti raawwatamee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maatii isaanii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Oduma walqabateen pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Okeeloo Nyigeeloo umrii isaanii 58tti lubbuun darbuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiti jiru. Obbo Okeeloo Nyigeeloo bara 1989 hamma bara 1995tti pirezidaantii sadaffaa mootummaa naannoo Gaambeellaa ta'uun tajaajilaniiti jiru. Abbaa ijoollee afurii kan turan yoo ta'u dhukkuba isaan mudateen yaala argachaa turanis dandamachuu dadhabuun lubbuu darbuu isaanii ibsameeti jira. Guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaanii bakka abbootiin taayitaa fi namoonni bebbeekamoon argamanitti magaalaa Gaambeellaatti raawwatame.
raawwachuus miidiyaaleen gabaasaniiti jiru. Oduu keenya itti aanuun labsii wixinee S3999 jedhamu irratti Seeneetiin Ameerikaa boru mari'achuuf jedhame. Labsiin wixinee kun labsii wixinee mana marii bakka bu'oota Ameerikaa HR 6600 kan tumsuudha jedhameetii jiran Imaa Umar dabalata qabdi. Labsii wixinee S3199 jedhamu koreen hariiroo alaa Seeneetii Ameerikaa Seeneetichaaf boru dhiheessuuf jira. Labsiin wixinee S3199 jedhamu Seeneetii Ameerikaa Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuu fi dhiittaan mirga namoota mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameef itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa kan taasisuudha jedhame. Labsii wixinee mana marii bakka bu'oota Ameerikaa HR 6600 jedhamu tumsuuf qophaa'e kun yeroo ragga'e gargaarsi namoomaa uummata waraanaan miidhame akka dhaqqabu ni taasisa. Sabaa fi sablammoota Itoophiyaa sirna Abiy Ahmad jalatti gidiraa argaa jiraniif furtee gaariidha jedhameeti jira. Senaataroonni labsii wixinee kana akka deeggaraniif duulli bal'aan gama iimeelii, bilbilaa fi tiwiitaraan taasifamaa jira. Haa ta'u malee Seeneetii Ameerikaatti bakka bu'aa kutaa Meeriilaand kan tahan Senaatar Van Hoolaan labsii wixinee kana cinatti dhiisuudhaan wixinee biraa laafaa ta'ee fi bulchiinsa abbaa irree Abiy Ahmad deeggaruu qopheessaa akka jiran beekameeti jira. Kaayyoon Senaatar Van Hoolaan wixinee kana laaffisanii dhiibbaa Abiy Ahmadii fi biltsiginnaa irratti godhamu akka xiqqaatu gochuu danda'a jedhameeti jira. Yaadni furmaataa walitti qabaan koree haajaa alaa Senaatar Menendez dhiyeessan kan Senaatara kutaa bulchiinsa Meeriilaand Van Hoolaan yoo jijjiirame yakkoonni suukanneessaa fi duguuggaa sanyii dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran akka ukkaanfamanii hafan gochuu danda'a jedhamaati jira. Kanaafuu Senaatar Van Hoolaan labsii wixinee jalqabaa Senaatar Menendeziin dhiyaate akka deeggaran dhiibbaa taasifamuu akka qabu hubachiifameeti jira. Labsii kana deeggaruun namummaa, nageenyaa fi dimokiraasii deeggaruu akka ta'e hubachiisuuf ergaan gama isaanii ergamaa jira. Waan kana ta'eef Oromoonni fi saboonni biyyattii kutaa Meeriilaand fi naannoo ishee jiraatan kallattiin imeelii Senaatar Van Hoolaanitti erguudhaan wixinee labsii S3199 jedhu kana akkaatuma walitti qabaan koree haajaa alaa Senaatar Menendez dhiyeessaniin akka ragga'u gaafataa jiru. Duula iimeelii erguu fi bilbilaan bilbilanii dhiibbaa taasisuu akkasumas tiwiitarii taasifamaa jiru irratti ummanni dammaqinaan akka hirmaatu qindeessitoonni duula iimeelii bilbilaa fi tiwiitarii hubachiisanii jiru. Koreen haajaa alaa mana marii bakka bu'oota uummataa Ameerikaa labsii wixinee HR 6600 jedhamu kan labsii wixinee S3199 jedhamu ammaa kana tumsuu deeggaruun ni yaadatama. Oduma walqabateen labsii wixinee HR 66 jedhamu sirna biltsiginnaa muddama keessa buusee akka jiru ibsameeti jira. Labsii miseensota mana marii bakka bu'oota Ameerikaatiin qophaa'ee fi sirna biltsiginnaa irratti qoqqobbii dabalataa buusuu danda'a jedhamee eegamaati jira. Labsiin kun wixinee HR 66 kan jedhamu yoo ta'u dhiittaa mirga namoomaa mootummaan biltsiginnaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisee sirna Abiy Ahmad hoogganaa jiru irratti tarkaanfii cimaan akka fudhatamu kan taasisudha. Labsiin wixinee kun koree dhimma alaa mana marii bakka bu'oota uummataan deeggarameeti jira. Labsiiwwan wixinee HR 66 fi S3199 jedhaman mana marii bakka bu'oota ummataa fi Seeneetii Ameerikaatiin yoo raggaasifaman mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa jedhameeti jira. Oduu keenya biraatiin sirni haxaarrii karrayyuun tibba darbe geggeeffatee hordofee gama mootummaatiin dhiibbaan jabaan hawaasa irra gahaa jiraachuu jiraattonni himan. Maanguddoonni karrayyuu gumaan abbootii gadaa murtoo Oromoo guutuuti malee mallaqaan kan dhumu miti jedhaniiti jiru. Maanguddoonni adeemsa seera maleessaa fi sirnaan ala mootummaa diduun walqabatee doorsifni humnoota mootummaatiin irratti geggeeffamaa jiraachuus ibsanii jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalee qindeessee jira. Guyyaa kaleessaa qondaalonni biltsiginnaa olaanoon maanguddoonni karrayyuu hatattamaan akka garaa daamaa dhufan waamanii jiraachuun ifoomee jira. Jiraattonni OMN akka himanitti waamichi kunis kan dhihaateef karaa abbaa gadaam gooban hoolaati. Maanguddoonni waamamanis lakkoobsan 30 akka ta'an jiraattonni himanii jiru. Kaayyoon yaamicha kanaaf dhimma araaraa fi gumaa abbootii gadaa irratti marii gochuu akka ta'edha jiraattotarraa kan odeeffanne.
inni biraammoo eeyyama mootummaa malee Karrayyuun maaliif sirna xaarrii geggeeffata kan jedhudha jedhan. Karrayyuun tibba kanam sirna xaarrii kan geggeeffate gadda keessaa bahuufis jedhan. Karrayyuun heera uumaa ganamarra dhaabbatee hammeenya mudate falachuuf eeyyama mootummaas ta'ee eeyyama qaama kamiituu hin barbaachisus jedhan. Manguddoonni Karrayyuun dhiibbaa jabaa jala akka jiran himaniitii jiru. Wantoota isaanii keessatti walgahii amma qaban sana keessatti dhimmi kun baay'ee ajandaa itti ka'aa waan jiruuf tarii har'a manguddoo sana walitti qabanii achi geessanii dhimma kana akka waan isaa fudhatanitti araara akka waan isaa fudhatanitti gumallee akka fudhatanitti godhanii ibsa miidiyaatiif itti fayyadamu. Manguddoonni guyyaa kaleessaam gara Adaamaa geeffaman hanga ammaatti gara qe'eetti hin deebine jedhu jiraattonni. Gama biraatiin qondaalonni mootummaa abbaan gadaa goobana hoolaam dhimma abbootii gadaa Karrayyuu akka xumuran dirqama itti kennuun ibsamee jira. Jiraattonni yaada kennan dhugaa abbootii gadaa Oromoo jumlaan ajjeefaman cinaatti dabsanii maqaa gumaatiin dhimma mallaqaatiin hawaasa sossobuu qaama barbaadu kamuu ni balaaleffannas jedhanii jiru. Guddoonni Karrayyuu haqni abbootii gadaa Karrayyuu akka bahu barbaanna jechuun dhimma mallaqaa wal qabatu kamuu mormaa turuun ni yaadatama.